Shamarka fuunee akka murtoo hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turan Misraa Bayaanii jalqaba irratti hanga footoo oduutiin eegala. Boordiin filannoo mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo majlisaa kan bara 2017 Finfinnee galma barkumetti eegalchiseera. Guyyoota sadan dhufan keessatti naannolee Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti rooba cimaan akka roobu himameera. Vilaadiimiir Puutiin Raashiyaan Yuukireen irratti duula addaa eegaluu ibsan. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu keenya isinitti hima. Boordiin filannoo mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa filannoo majlisaa kan bara kana adoolessaa bara 2017 guutuu biyyattiitti kan adeemsifamu yoo ta'us boordiin filannoo majlisaa caasaa boordichaa federaalaa hanga masgiidotatti jiran waliinis wal arguudhaan sirna eegalchiisaa adeemsa filannoo bara kana bakka lamaa fi qooda fudhattoonni hundi argamanitti jalqabseera. Boordichi gaafii hawaasa musliimaa deebisuufis hanga dandeenyeen qabsoofnaa isaa hafeemmoo dhalootatti dabarsina jechuudhaan himan. Gaafii hawaasa musliimaa kaasuudhaan karaa nagaa dhiyeessuun deebii akka itti kennamus gochuun isaa hafeemmoo dhalootatti dabarsuudhaan jedhan walitti qaban boordii filannoo mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Abdul Aziz Ibrahim Fatoo. Boordiin filannoo kun sagantaa hubannoo kennuufis jalqabbii galmee fi filannoo galmee barkumetti qopheesseera. Musliimoonni bu'aa bayii hedduu keessa darbuudhaan dhaabbata cimaa seenaa qabeessa ta'e ijaaruufis aarsaa guddaa kafalus himan. Qabsoo abbootiin amantaa kaffalan dhaabbata seera qabeessa ijaaruufis har'a gahuu dandeenyeera jedhan qabsaa'ota amantaa keessatti aarsaa kaffalanis galateeffataniiru. Filannoo kanaan nama beekumsaa fi dandeettii qabu musliimoota biyyattii hoogganuu danda'uufis filachuun hunduu qabsaa'uu akka qabus akka mirkaneessan abdii qaba jedhan Dr. Abdul Aziz. Filannoo keenya masgiida keenyatti shuuraa keenya nageenya keenyaaf tokkummaa fi misoomaaf ta'a jedhaniiru. Sagantaa kana irratti filannoon akka mijatuufis hawaasni musliimaa biyyattii kilaastara 4 kan qoodame yoo ta'us bakka bu'ootonni raawwachiiftota filannoo sanadaa qophaa'es fudhataniiru. Bulchiinsi magaalaa Mooyyaleetti daldalli seeraan alaa to'atameera. Bulchiinsa magaalaa Mooyyalee ganda Arballee iddoo addaa istaadiyeemii jedhamu beekamutti daldalli seeraan alaa to'atamuun himameera. Daldalli seeraan alaa kun kan akka huccuu, qorichaa fi meeshaalee elektirooniksii bilbilaa fa'aa gara qarshii biliyoona 17 olitti baasu konkolaataa Isuuzii koodii 3 lakkoofsa gabatee isaa 61 AA ta'eetiin fe'amee gara daandii guddaa magaalaa keessa qaxxaamuraa ba'uufis jedhutti miseensi qajeelchaa poolisii bulchiinsa magaalaa Mooyyaleetiin qabamee to'atamuun seera jala ooluunis himameera. Daldalli seeraan alaa kun halkan keessaa sa'aatii 3tti yeroo ta'utti shakkamtoota namoota lama waliinis kan to'atame yoo ta'u shakkamtoota irratti galmeen banamee qulqullaa'aa kan jiruu fi daldalli seeraan alaa to'atame gumuruka damee Mooyyalee galii ta'eera jechuudhaan kominikeeshiniin qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Mooyyalee gabaaseera. Itoophiyaa keessatti guyyoota sadan dhufan keessatti naannolee Tigraay, Oromiyaa fi Amaaraa keessatti rooba cimaan akka roobu himameera. Instituutiin Meteoroloojii Itoophiyaa guyyoota sadan itti aanan keessatti rooba cimaan hanga baay'ee cimaan Amaaraa lixaa fi giddugaleessa lixaa Tigraay akkasumas immoo godinaalee lixaa fi giddugaleessa Oromiyaa akka roobus ibsameera. Naannolee biroottis rooba cimaa hanga salphaan kan eegamu yoo ta'us naannolee roobni salphaan hanga cimaa guyyoota sadan dhufaniif Amaaraa, Beenshaangul Gumuz, giddugala lixaa ba'aa fi kibba Oromiyaa, Sidaamaa naannoo kibba Itoophiyaa, naannoo giddugaleessa Itoophiyaa, naannoo kibba lixaa Itoophiyaa, kaaba Somaalee fi Gambeellaa kutaalee ba'aa biyyattii irratti ni eegama jedhameera. Haaluma kanaan hawaasni kan irratti dammaqee of eeggannoo barbaachisu taasisuu akka qabus dhaabbatichi akeekkachiiseera. Oduu biyya keessaa kana fakkaatan oduu biyyaalessaa isinitti hima. Vilaadiimiir Puutiin Raashiyaa Yuukireen irratti duula addaa eegaluu ibsan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin Raashiyaa Yuukireen irratti duula addaa ta'e kan jalqabde yoo ta'us Raashiyaan filannoo biraa waan hin qabneef jedhan pireezidaantiin fonqolcha mootummaa bara 2014 hordofuudhaan uummanni Dambaasa mootummaa KGB gocha hammeenyaa irratti ga'e innis cinaa dhaabbatee ilaaluu akka hin dandeenyes dubbatan. Walgayii daldaltoota Kiriim waliinis taasisan dhiibbaa fi rakkina namoota afaan Raashiyaa dubbatan biyyoota ollaa keessatti mudachaa jiru dhaabbachuu akka hin dandeenyes dubbataniiru. Fincila bara 2014 dura KGB keessatti mormiin karaa nagaan gaggeeffamaa ture gara wal dhabdee deeggarsa biyyoota dhiyaatti jijjiiruu isaanis ni yaadatama.
Mormiin kun mootummaa jijjiiraa kana jedhan pirezidaantii Puutiin rakkoo kanaafis biyyoonni dhiyaas komataniiru. Akkasumas immoo aangoo irraa kaafamuudhaan pirezidaantiin karaa dimokiraasii filataman Viktooriyaaniin uummata Dumbaasaa irratti dhiibbaa uumeera jechuunis himatan. Duula akkanaa keessatti hirmaachuun Raashiyaa icciitii filannoo mo'amuu akka ta'es addunyaan akka hubattus dhaamaniiru. Egaa hordoftoota fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata. Oduu waliin kanas faana turan Misraa Bayaanii qophiin afaan JMN irratti fufuu gama kootiin nagaa.